me bas akka qalbiin isaa is jabtu sin fadu isa dura dhaabbaddee qalbii isaa is jabsu sin jaalladhu yaa qalbii isaa jabsuun kunnatti ulfaata sanmaa kooti isaa yaani waan tokko walirraa is sodaan qabdanii akka naraattiin tun barbaada yaani maali fayyaa qabdu yaawati maal maata laan fayyumaa qabu bas yaani jaalala isaan qabu dhugaa eeguun bareedaadha dhe dhugaa jirtu nama dubbachuun eebbiidhaa qabdi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakka jirtanii salaamtaan tiyyatoonni irraa kaatee isin haadha qabduun isin jaa arraan tana yaada bareedaa tokkoon isin qabadhee dhufee piraankii Mustafaa irra dalaguu deema arraan tana piraankii ajaa'ibaati maal jettanii yoo na gaafattan ara dhugaa jirtuun itti himuu deema Mustafatti dhugaan san maal jettanii yoo na gaafattanii saayiba isaa irraa waan dhugaa jirtu itti himuu deema yaani abdataan beektanii بس دوغا جرتون الرانتنا مصطفى موديما دوغا سنيس بيبرو فيتن انقدر ما ناوجي ترى دان سننجا 1 hour later مصطفى كيسه طلبتك جرتا جرة ولا لقي قبضت الله قبني زنبراين وجبات ما تجبت قبني ها ايوه قبلتي يعني اما قبلتي يا روسيتي سمعت يا روسيتي ايوه اما يا روبا بننجر اسم برنجر تونسا نانو كنا يرو بعد لو تسبر نبر رو مجرا بس اما قبلنا ما تمني تكو والله ايوه نجي قبلتي برا ولا والله ابدا دارو نجي قبل udah tadi udah kawat يعني خا والبرا بتنسل ما نجي لو جالو tadi narkin ya kan هاي صوت هاي نكافت كاتس ما جلس نافذ ركوبة بالتوي ما أنا سويا رميان خنا بالبلو ولا بالبلو تنجرو سامع ناس نافذ بس dua beli kan narkin ya enggak nis بالبلو ما كذا cuma gue deh aja dulu kaca cuma gue deh ya nih iya bersih kita ya nih بالبلو basita iya tuh kan coba mari kata ini يعني بس كويس إنك berbeda أكاد تتيم توم pada بس وأنا سير مهان ya ada بس أنا أبتدأ أنا دومانو بس يقول لنا تلفاتي يدو تكا ايوه سلمى فو بس سما فين ما يجي ما يتعطو تمام enggak ya أنا أبتدأ أنا إنجار دو تمام سلمى فو سلاكا وهم دوان جرون دو ستين ما يسنا رايم توم برباد ya تكتين ترى ما تدرات أنا مثلا إنجار تمام tagoda بس تدرات أنا مخا جانو ساين كابو أكنا راتين توم برباد يعني سايبا خدي منو هن ayo nesati me bas akka qalbiin isaa is jabtu sin fadu isa dura dhaabbadee qalbii isaa is jabsu sin jaalladhu yaa qalbii isaa jabsuun kunnatti ulfaata sanmaa kooti isaa yaani waan tokko walirraa is sodaan qabdanii akka naraattiin tun barbaada yaani akkasumatti barbaadde maal jedhee jechuun si jaalattu waa sin jaalattu kalaas naraattii minaan jettee maal koo yoo tin jaaladhe dhageetti ma yoo jibballee itti gaitee koo yarree mootummaa isa laa yaani deettee fiimuun saayii beekuun sin jaa kana hunda beekta akkana godhi saahiba jabaanno yoo ati aartee kanaas guyyaa isa aartelee waamtee kanaas akkana sin jetti balluun guyyaa ati si mana yaani nama biraa anama nama biraatiin hin jiru maal hin jedhu nama biraatiin hin jiru fakkeenyaaf siif inni olis saayii qabu ati saahibummaa ta'inna deelii si nyaati bisina yaani saayinni waan waliis fiisni rifataa waliis amma fakkeenyaaf yoo waan akkanaa kana dhayiteetti himte baga sirraa haftee ofaa itti jajjabeessuu ni dandeessa isa Kamati maal barbaadda? ayyaana jedhee isumaan barbaade isa kanas isa bas hin jaaladhu Bagaa sin har'aan dhaabmee? maali? Bagaa sirraa haftee jedhee jajjabeessamii? wanni attee jajjabeessitu miti yoo sin jaalattu yoo ta'an balbal sin jaalattu kanas Maaliif ilaala maaltu nagayyolee shaka sirraa biyya? jee fakkeenyaaf saayiba fedhi binni itti miree fakkeenyaaf nara itti himee yaani itti himuu natti ulfaate hedduu takka sanumaaf akkaataa nara itti himtuufiin kan hunda sitti bashu jira maayira tokko qaba
maal guyyaa si jaaladhattee na tutti si hime moo si tutti himate? يعني أنا تودي ما تبى ساتي Alas katti man dhugaa himu sabat dhiyoo dhalaan takka jibbite balu awwa maal walla meeli. Fakkeenyaaf fuulaan kana siduruu dhaabbatee siin jaalladha jechuudha. Jaalala isaa hin qabu. Guyyaa bakki jibbite. Waan ta'eef barbaadame. Kalas buru guyyaa duraatti jibbite nama dhugaa itti nuu laalte. Fakkeenyaaf guyyaa san dhugaadha tiime. Maal itti hime siin jaalladha jee tiime. Jaalatte guyyaa san. Noora maa kadhatte. Hin jaalanne beekaati hin jaalanne. Beekatte ni. Beekaati hin jaalanne. Kalas akkasuma beekaatu malee malee. Laa yaani maal awwusan fuula isaa dura dhaabbata yeeni ammas lamada fuula isaa dura deebi'ee si jibbiyaa jechuun na tulfaate si gabe. Maal tole bere mundur. Ani akka kanarraa atiimtu barbaadee saa ilaa miteeti. Inimma. Hai. Maal fayyaa qabdu yaawati maal ta'a? Laan fayyummaa qabu si yaani jaalala isaan qabu dhugaa eeguun bareedaadha dha. Dhugaa jirtu nama dubbachuun eebbiidhaa qabdi. Kaayii qabu. Utuu qabu jaalatu nama. Haa? Gutura gaafa jaaladhattee dadhabsiitu san maal taate? Maal argatte? Yaani bas ka nagumaan akkama jeemanii basan gaafa sanis hin jaaladhu. Jaalala isaanis hin qabuun. Wallahi. Waan ayee barbaadde wallahi. Duuba akkas taanaan kaa magalaan akkuma guyyaa duraa afur dhaabattee itti himte sanitti guyyaa sanatti hojjettee amma afur dhaabattee dhugaa itti dadhabdaame feeti ofirraa. Kijibni beekee barana dhugaa dubbachuun nama dhiba malee kijiba dubbachuun nama dhibu. Alas kayaa agiin Namni waan kijibaa kan itti mirqaanaa subhaanallah. itti mirqaane malee ati rakkoo. Laa itti mirqaamu amma yaani waa kijibaa sanis dhiiseetiin jira. Wanni inni karaa kana deebi'eefu isa dhugaa himuuf yaani akkaan hin jaalanne. Ulaa obboleettiti yaani abdii taallee saayiba ni qabna dhalaan tuun waan akkana keessa hin galchina ta'a. Amma kana dhiisi waan hin sinjoo ta'ee na sinjoo amma sirri naa deebisi. Abdii ta'uu sararummaan na jaalatamu yaani saayibni waa waliin irraan dho'isu. Kizee hojii asoos waa irraan dho'isu. Sani guyyoo beekte waa'ee isaa irraa dhugumaan na jaalatamu akkam silaa. Maal taate mucee fayyaan qabdu si? Yaani fayyaa qabalee fayyaa qabaatee. Saamaan si beekaa jaalala keessa jidduu namaan jiru ani ati nama hai maaf keessa na dhaqqamee jaalala keessa keessa. Fakkeenyaaf yoo ta'e maal akkana qaba. Yaani kanaas barachuun barbaade yaani akka waa'ee isaa hunda. Jaalala ani Waan akkana jaalala dhugumaan na jaalatamu jaalala kijibaan na jaalatu jira fakkeenyaaf inni. Nagi gaafa dubbalee waan akkana kana keessa na nagina please. Jaalala isarra jidduu keessa jaalala namaa keessa na nagina. Yoo shakkara konkon wal. Saayibateetii minni. Inseenu jedhi inseenu. Saayiban baay'ee qaba haa inseenu dha nam tokko dhala jaalannan fakkeenyaaf isiin jaalattee naa taate jedhami. Walii taatan. Walumaa galaan waan akkana kana keessa yoo rabbi ka'ii olii isee gatabe ka'ii yoo inshaallah walumaa galaan jechuu malee inni sin jaalatu jedhee alaasii kun balloon sin jaalattu dhee isaa sin gadiin deemuuni. Eebbi alaan dubbi amma wasilaa waasin jedhu beekaa qaqqabee taa'aa fedhes natti hin dheeressin. Tamam. Hai. Kalau jalan tu jadi updatean na jalan dah, nak kiri mamu kan aku ini mai. Karena kamu Lah rakong ko bedo nanti mo rinti sih. Nanti itu selalu. si macam mana tadi, mana tadi? Halas ege nanti wates. Adi dati inarin tamam. Inarin perangkat sebaru jirane kalau untuk wana kia tu selalu kiane. Ada bapak curaf. Angkam tekan apa yang kita awalin feta nih angkam tuh kok. Orang kisi kau jah. Ayo, perangkat sebaru jirane luar lagi. Ya nih dua nih bapak cudir. Mana tu kau? Orang sekali sebelum tuh kak. Hah? Orang sekali sebelum ya nih. Ya nih angkam tekan hukum medeni dan bapak cuma nih atau tani jalan dah. Amma ya kamar kita kayaknya kamu sih kamu deh. Ampas gambar cuta kisi negara pas dulu. Mana kita nih? Dadah negara gambar cuta negara pas. Dia bisa nanti habis itu. Amma tadi gua berangkat dan naring kelas. Sifat apa tu? Setelah itu aneh keisin kamera kayak tadi berangkat nama gua tadi. Astagfirullah. Aku kafilan ma fitah berarti Rabbi kita dikai meja jauh. Ya ini pas nanti kamera kayak dia berangkat nama gua rumbiok. Soalnya mama kan nanti berangkat juga tujuan ini sama Yusuf. Ada apa coba anda? Sana mau apa? Di mana aku tuh cerita memang. Terang kita lari kak. Kayak. Ayo santai. Ini arti itu mau sama. Mas tu nar saya akhirnya. Ya lah bisa nih sih video narin teman. Tu shan lewat sini. Lah ini mah nundur tema yang toko.